where Allah elaborates His guidance for trial. Human beings are created in this life, and one of the purposes of this life is to be continuously tested. And things that we have been given, all of them are actually tests. The good things that we've been given and the bad things that we've been given. And Allah talks about the fact that life is a test constantly. And this is not something that none of you are unfamiliar with. You've heard this all the time. Maaf qormaatamna. Waa'ee qormaata jiruu keessatti nama mudatu ilaalchisee Rabbi Qur'aana keessatti iddoo muraasatti waan ibse qaba. Ilmi namaa dachii kanarratti uumameera. Kaayyoon namni uumameef keessaa inni tokko walitti fufiinsaan qormaatamuudha. Wantootni dachii kanarratti nuuf kennaman hundi qormaata. Gaariin nuuf kennamus ta'ee hamtuun nu mudatu hundi qormaata. Rabbi irra deddeebiidhaan jiruun dachii kanaa qormaata akka taate ibsa. Hundi keessanis waan kana sirriitti beektu. Haa ta'u malee Qur'aana keessatti bakka tokkotti suuraa Al-Ankabuut keessatti waa'ee qormaataa haalaan ulfaataa ta'e dubbata. Sunis qormaata gaarii osoo hin taane waa'ee qormaata hamaa dubbata. Rakkoo jabduu keessa dabruun yookaan ammoo namoonni si dararuun yookaan ammoo hamtuu wahii si tuquun qormaata addaa tokko. Namoonnis wayita qormaata akkanaa qormaataman imaana isaanii dhabu. Rabbi Azza wa Jalla Rasuulaaf sallallahu alaihi wasallam jireenya isaanii kan Makkaa gara xumuraa irratti ayatoota muraasa isaan irratti kan buusetu jira. Yeroo kanatti ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam waggoota 10tti dhihaatuuf waa'ee islaamummaa barsiisaa turan. Yeroon kunis yeroo dubbiin jabaatte ture. Yeroo kanatti dararaan godhamu, musliimootatti qoosuu yookaan musliimoota dhiibuu, maatii keessa ari'uu, akkasumas gama diinagdeetiin qoqqobbii godhuu wantoota jedhaman bira dabree jira. Dararaan yeroo kanaa sadarkaa itti aanurra dhaqqabee ture. Musliimoonni yeroo kanatti tumamaa fi dararamaa turan. Sahaabota rakkoo jabduu akkanaa argan keessaa inni tokko Kabbaab ibn al-Araat jedhama. Rabbi sarraa haa jaalatu. Mushrikoonni sahaabaa kana qabanii lafarratti kasala yookaan cilee bobeessanii akka inni duudaan irra ciisu isa dirqamsiisan. Wayita inni duudaan ciisu isaan ammoo isa gubbaa bahanii dhaabbatu. Haala kanaan duudi isaa gubataa inni siyyaa ture. Jarri garuu isa gubbaa bu'uu didan. Duudi isaa guutuun irraa gubatee baqee haga dhumuutti azabaa turan. Inni yeroo kanatti gubaa irraa kan ka'ee qaamaa fi hamleedhaanis miidhamee ture. Haala kana keessatti gara ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam dhufuudhaan booyaa yaa ergamaa Rabbii nuti warra dhugaa qabatee jiru Rabbi maaliif dararaan kun akka nu mudatu nutti dhiise jedhee gaafate. Waan gaarii dalagaa jirta taanaan maaliif rakkoon si tuyxi? Ummanni kun warra dachii kanarra miilaan deeme keessaa warra irra gaariidha. Warra ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam tumsaa turanidha. Dalagaa gaarii namummaan arge dalagu osoo hin taane dalagaa guddicha dachii kanarratti dalagame warra hojjetaa turedha. Ta'us hamtuun dachiirraa hundi isaan mudataa ture. Namoonni hedduun an waan gaarii dalaguudhaaf tattaafachuutti jira. Garuu maaf rakkoon na mudata jedhanii gaafatu. Gaafii rakkoon tun maaf na mudata jedhu gaafachuudhaan duratti anii fi ati waan takka yaadachuu qabna. Nuun dura namoota nu caccaalan hedduutu dabre. Nabiyyoota warra nabiyyootaaf tumse, nabiyyootaa fi namoonni nabiyyootaaf tumsaa turan kunniin hamtuu nuti jireenya keenya keessatti mudatu mallu caalaa hamtuu jajjabaa hedduu arganiiran. Kun dhugaa jiru kan Rabbi keessa isaan dabarseedha. Ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam walitti fufiinsaan waggoota 10 arrabsamaa turan. Isaan ajjeesuudhaafis yaaliin godhamee ture. Firrummaan isaanii guyyaa guyyaan isaan arrabsaa ture. Kana hunda kan dhandhame ergamaa Rabbiiti sallallahu alaihi wasallam. Sambooda manaa fi biyya isaanii akka lubbuutti jaalatan dhiisanii akka baqatan dirqisiifaman. Isaan ajjeesuuf waan itti gamaniif baqachuun dirqama ture. Jireenya isaanii gama tokkoo yoo xiyyeeffannaan ilaalle jireenya miidhamaa ture. Miidhaa akkaan hamaa keessa dabarsan. Namoonni isaanitti dhihoo jiran kan karaa isaanii hordofuu murteessanis rakkoo waliin dhandhaman. Namoonni gariin ani maaf islaamummaa hordofa? Islaamummaan maal nirraa barbaada jedhanii gaafatu. Yoon islaamummaa hordofe ani hoo maal argadha? Jireenyi kiyya qajeelaa? Rakkoon kiyya naaf furama? Hojii argadhaa? Fayyaa argadhaa jedhanii gaafatu. Namoota akkana jedhutu jiru. Andur salaataa hin turre. Osuma akkanatti jiru yeroon qormaataa gahe. Sambooda salaataa fi ibaadaa godhuu jalqabe. Du'aayii hedduus godhe. Wantoota haraama ta'anis ifirraa dhiise. Ta'us qormaata san hin dabarre. Eegasuu ibaadaa san godhuun maal faayidaa qabaree? Homaa faayidaa naaf hin fidne jedhan. Yaadni namoota kanaa yoo an gara amantii deebi'ee amantiin an itti amane sun waan gaarii naaf godhuu qaba ilaalcha jedhu irraa madda. Karaa wayiitiin na gargaaruu qaba jedhanii amanu. Amantiileen biroo waan kana namootaa kennuuf tattaafatu. Gara iddoo amantii tokkoo itti gaggeeffamuu dhaqxanii fakkeenyaaf sanama mana san keessaa
dura dhaabbattanii waa itti sadaqattanii konkolaataa barbaada jettanii sanama sanitti himtan yookaan ammoo rakkoon amma natti jirtu tun akka narraa deemtu barbaada jettaniin sababni isaa waadaan namootaaf seename dachii kanarratti wanti hundi ni qajeela kan jedhu waan ta'eef sababa kanaaf namoonni warra qulqulluu yookaan quddus jedhaman bira dhaqu yookaan ammoo sanamaa fi wantoota gabbaramuudhaaf bocamanitti deebi'u sababni isaatis warri kun cinqaan isaanii kan dachii kanaa akka isaan irraa dhiqamu barbaadu haa ta'u malee qur'aanni yaada kanaan faallaa nu barsiisa namoonni hedduun osoo gara islaamummaa hin dhufin dura jireenya gaarii jiraataa turan wayita nabiyyii bira dhufanii amantii kana qeebalan ammoo maatiin isaan jibba maallaqa duraan qaban saamaman tumaan dararaman jireenyi dachii kanaa azaaba itti ta'a kun hundi waan islaamummaa qeebalaniif isaan mudata kanaafuu akka warri amantii biraa jedhanitti nama tokko yoo gara islaamummaa waamtu jireenyi kan keessii qajeela jechuu hin dandeettu seenaa dhugaa takka yaadadha hedduun keessan tarii nama Joel Olstiin jedhamu beekuu dandeettu Ameerikaa kutaa Houston keessatti lallabaa amantii kiristaanaa beekamaadha namni kun akkaan beekamaa waan ta'eef waa'ee isaa beekuudhaaf hedduu jinqame dhaamsi inni dabarsu dhaamsa akkamiiti jedhee gaafadha tanuma keessa wanti beekuu qabnu rabbi waa'ee injiilaa fi tooraat ni dubbata kitaabban sanniin keessa ifaan xiqqoon akka jiru nuu hima wanti qajeelumaaf ta'u muraasni ni jira rabbi kitaabban duraan buufaman guutumaan guutuutti sirrii miti jedhee hin haqne kanaafuu maaltu jira kan jedhu ofii kiyyaa beekuudhaaf carraaqii godhe inni wayita barsiisu namoonni akkamitti akka isa dhageeffatan yaada isaa akkamitti akka fudhatan kan jedhu laaluu barbaade waggoota muraasa dura ayyaana kirismaas dursee gara magaalaa Daalaas dhufe anis tikeeta isteediyeemii ittiin seenan bitadhee seene achittis teessoo isteediyeemii keessa jirurra taa'ee sagantaa guutuu isaa sa'a 3 daawwadhe sagantaa san guutuu malaale waan isaan dalagan arguu fedhe maaltu achitti akka raawwatamu beekuu barbaade sagantaa guutuu san keessatti haati isaa dhufte an kaansarii qaba ture doktoroonni ammoo waggaa takka qofa qabdanaan jedhan an immoo Yesuus ati waggaa 15 naaf kennita jedheen maaltu mudate beektu waggaa 30 dabreera wayita kana dhagaan namni hundi harka dhaha sana booda namtichi dhufee rakkinni kun furameera jedhee barsiisa dhageettu waggaa kana keessa hiikaa isin bultii keessan diiguuf taasistan san irratti gooftaan isin gargaara himannaa raawwattan inni milkooftan dalagaa haarawaa ni argattan makiinaa haarawaa ni bitattu dalagaa irratti guddina ni argattan kun bara hojiiti kun bara wanti hundi qajeela itti raawwatamuudha sababni isaa isin Yesuusitti deebitanii waan jirtaniif inni isinii raawwata jedhaa barsiisa warri kun waan ji'oota itti aanan 12 keessa mudatuudhaaf deemu wabii kennanii jiran dhimmi diinagdee dhimmi fayyaa waa'een kaansarii hundi furameera addunyaa kanarratti wanti hundi qajeeleera jedhanii wabii kennan sa'a 3 waanuma kana haasawa namni achi jirus eeyyan ni ta'a jedhan sababni isaa turtii dachii kanaa irratti jireenya gaarii jiraattu jedhaa waadaa seenan quraanni garuu qormaata dhugaa jabaa ta'e kenna laqad khalaqnal insaana fi kabad ilmoo namaa dhugumatti cinqii yookaan rakkoo jabduu keessatti uumne jireenyi dachii kanaa haalaan jibaachisaa ulfaataadha namoonni gariin gama maallaqaatiin rakkataniiran gariin gama xiinsammuutiin rakkataniiran gariin namaa humnaan rakkateera rakkoo gosa garagaraatu jira yeroo tokko tokko rakkoon qaamuma keetirraa sitti dhufa yeroo tokko tokko namoota simarsanii jiran irraa dhufa yeroo tokko tokko sababa qilleensaatiin rakkootu dhufa madda garagaraa irraa dhufu jiruun dachii irraa kun jireenya qananii qofaan jiraannu miti akkasumas jireenya hiraarii qofaallee miti waan rabbiin nuu kenne hedduu kan jireenya dachii kanaa gaarii nuuf godhu hedduutu jira haa ta'u malee akka quraanatti jireenya gaarii jechuu fi akka namni biroo jireenya gaarii itti hiikkatu garaagarummaa guddaa qaba namoota birootiif jireenya gaarii jechuun kan namni si hin raarree maallaqa guddaa baankii qabaachuu makiinaa qabaachuu mana qabaachuu fayyaa qabaachuu fi kan kana fakkaatu jireenya gaarii jedhama kanaanis itti dhihaadheera abjuun warra Ameerikaa isa kana garuu quraanni jireenya gaarii kan jedhu osoo haga fedhe rakkoon sibiraa fi naannoo kan keellee jiraatee ilmi namaa waan fedhellee sitti dalagee keessi kan kee tasgabbii qabaachuudha waan rabbiin siif kennetti gammaduu qabda wanti jireenya keessatti mudatu ni dhufas ni deemas yeroo kanatti wanti gatii qabu wanti ati akkaan kunuunfatuu qabdu iimaana kan kee kan keessaati maallaqni dhufee deema dalagaa argattee ni dhabda namoonni jireenya kee keessatti mudatanii sibiraa deemuu danda'u namoonni na biraa hin deeman jettee eegde hedduun sibiraa deemuu malu kun waan ta'uu danda'uudha
tarii namoonni isinitti hirkattan jiraachuu malu rabbi ammoo yeroo tokko tokko namoota akkaan isinitti dhiyaatan maatii keessan abbaa fi haadha obboleewwan ijoollee waahila jiruu isin biraa fudhata duuti isaanii ammoo qalbii akkaan cabsa duuti waan karaa salphaan obsanii bira dabranii miti garuu rabbi waan godhu beektanii onneedhaaf jabina kenna qormaata kanneen keessa ammoo akka dabartan isin taasisa wanti fedhellee muudatu wanti fedhellee alaa muudatu keessi rabbiin walitti hidhate taanaan milkoofteerta jechuudha kanatu jireenya gaarii jedhama waa'ee milkii guddaa wayita haasofnu fakkeenya nabi Ibraahim alayhi salaam fudhanna namoota dachii kanarra jiraatanii fi milkii guddaa argatan keessaa inni isa tokko garuu mana keetii ari'amtee bahuun akkamitti milkii jedhamee fudhatama mana maleessa ta'uun akkamitti milkii jedhama ilma kan kee gorra'e jedhamee ajajamuun akkamitti milkii jedhama maatii kee gammoojjii jidduutti dhiisii deemi jedhamuun akkamitti milkii jedhama ibidda guddaa allaattiin gubbaa barrisuu hin dandeenye keessatti darbamuun akkamitti milkii jedhama gubbaa irraa jireenya nama sanii yoo laaltan rakkoo hedduun marfameera ibiddatti darbamuun mana ari'amuun namootaan ajjeefamuu barbaadamuun isaa seenaa ulfaataadha fakkeenyaaf mana nama wahii biraan darbaa jirtan haa jennu namni sun mana ajaa'ibaa guddaa isaa qaba warri kun warra milkiiti jechuu dandeenya garuu nama mana hin qabne karaa irratti kufee ciisu yoo argine maal ta'anii akkanatti kufan jennee gaafanna wanti nuti milkii jennee fudhannu waan mul'atu wahiiti wanti kufaatii jennus waanuma mul'atu wahiiti ergamaan keenya jaalatamaan sallallahu alayhi wasallam goda keessa waggoota muraasaaf jiraataniiran goda keessa jechuudha akka beellitti dhagamee garaan isaan hin jeeqneef dhagaa irratti hidhataa turan nama goda keessa jiraatu wahii yoo argitan akkasuma namni sun namoota soorata seeraan hin sooranne yoo ta'e nama saniin nama milkaa'e jettanii hin waamtan haa ta'u malee ergamaan keenya sallallahu alayhi wasallam warra akkaan milkaa'an keessa adda dureedha ani yeroo hedduu kutbaa yoo godhu aayaa takka yookaan lama qofa irraa haasaya har'a garuu daqiiqaa muraasa naaf hafte tana keessatti suuraa guutuu isinii himuudhaaf yaala sababni isaa waan rabbiin dhimma kanarraa dubbatu sirriitti akka dhageeffattan barbaada aayatoota hunda keessa gadi bu'aa hin ilaalu waanuma rabbiin jedhu akka dhageettan barbaada ammoo dhaamsi isaa ifa akka aduuti keessa gadi buutanii ilaalus baattan dhaamsi isaa ifaadha alif laam miim ahsiba annaas ummanni sila ni yaada ayyutraku tanuma keessa waan takka isinitti himuu fedha suuraan kun alif laam miim jedhee jalqaba namni tokkollee kan hiikaa alif laam miim beeku hin jiru rabbi dhimma kanaan wal qabatee waan nu barsiisutti jira barsiisaan tokko waan tokko kan hiikaan isaa maal akka ta'e namaaf hin galle maaf nama barsiisa rabbi suuraa kana wayita jalqabu wanti isin abadan hubatuu hin dandeenye ni jira jechuudhaan jalqabe wanti kun maaf na mudataara kan jedhuuf deebii yeroo itti hin argannetu jira jedhaa jalqabe kun waan deebii argatuu hin dandeenyedha akkuma aliif laam miim maal jechuudha jettee gaafattee deebii hin argannetti rakkoo garii maaf na mudata gaafii jedhuufis yeroo deebii hin argannetu jira rakkoon kun cufti maali gaafii jedhuuf yeroo deebii dhabnutu jira namoonni maaf akkana na godhan rabbi maaf waan kana natti dhiise wantoota jedhaniif yeroo deebisaa hin argannetu jira ahsiba annaasu an yutrakuu sila ummanni akkanumatti dhiifama jedhanii yaadu an yaquuluu aamannaa amannee jirra waan jedhaniif hin qorataman sehanii fitnaan jecha arabii kan duriiti fitnaa jechuun warqii fuudhanii ibidda akkaan ho'e gubbaa kaayuudha sababni isaa ho'a akkaan guddaa ta'e yoo argattan malee warqii ho'isuu hin dandeettan yoo akkasitti gubdan xurii warqii keessaa baha ispoonjii fayyadamtanii warqii qulqulleessuu hin dandeettan saamunaan hin qulqulleessitan kanaan warqiin hin qulqullaa'u ibidda akkaan jabaa irra keettee baqsuu qabda rabbi jireenya keenya akkaataa warqiin qulqullaa'u sanitti wal fakkeesse gama biraatiin isinillee warqiidhaan jechuutti jira